Yooyyaa kam jirtu daawwattoota keenya OBN Cyber Media irraa oduu odeeffannoowwan guyyaarraaf qindeeffanne isinitti himnaa jalqaba irratti oduuwwan ijoo. Miindaan gaarummaa harkaa fi harkatti namaaf deebi'a jedhan jiraattonni magaalaa Itayyaa fi naannawaa ishee. Isin obboleessaa fi obboleettii mana tokko bahanii kubbaa miilaatti bobba'an meeqa beektu laata? Namoonni waliin beekne lama du'arraa wal oolchuun dubbii dinqii ta'ee gabaafameera. Kunneen oduuwwan ijoodhaa gara balballoomii isaaniitti ceenaa ani Niimoonaa Maamudeeti. Lammiin Ameerikaa bulchiinsa Idahoo tokko tiishartii 137 uffatee walakkaa maaraatoonii fiiguu isaatiin riikardii addunyaa qabate. Daavid Raash jedhama bara 2022tti ture tiishartii 111 walirraan uffachuun riikardii kan qabatee ture. Waggoota muraasa ammoo namni biraa tiishartii 127 walirraan uffatee fiiguun riikardiin harkaa bahee ture. Riikardii isaa kana deebifachuuf innis shaakala ulfaataa taasisuu eegale. Uffata baay'ee ulfaatu uffatee fiiguu fi korojoo waan ulfaataa of keessaa qabu dugdatti baadhatee suksukuu itti fufe. David Rush bara kanas maaraatoonii wal fakkaatutti kan deebi'e yoo ta'u, tiishartota 137 walirraan uffatee maaraatoonii walakkaa fiiguun riikardii isaa harkatti deeffachuu danda'eera. Beekamtii koo waggoota muraasaan dura dhabee kutannoo kalaqaa fi obsa horadhee harkatti deeffachuu kiyyatti baay'een gammade jedhe Raash UPI irraa odeeffanne. Namoonni waliin beekne lama du'arraa wal oolchuun dhaga'ame. Namoota takkaa yookaan gonkumaa waliin beeknetu lubbuu walii du'arraa oolche jedha BBC'n. Isaan keessaa tokko lammii biyya Ingilaand yoo ta'u kaan ammoo lammii Jarmaniiti. Jalqaba dargaggoo lammii Jarmanii Maariyaas Varnar jedhamu osoo eenyummaa isaa hin ibsin seelii haadhoo yookaan steam cell arjoomuudhaan lubbuu haakima lammii British du'arraa oolche. Dargaggoonni lammii Jarmanii sababii dhukkuba sammuutiin walqabatee of ajjeesuu fi yaadaa turuu isaatu himame. Gochaan arjooma seelii kun ammoo lubbuun isaallee kaayyoo akka qabdu hubachuun abdii horachuu dubbate. Sababii kanaatiin jireenyi haakimichaa itti fufuu Maariyaasiif sababa ta'e. Gosa kaansarii dhiigaa hin baramneen qabamee kan ture lammiin UK Dr. Nick Imbilton dhibee sanarraa fayyuuf abdiin tokkichi wallaansa dhuka lafee nama biraatiin bakka buufamuu qofa ture. Haa ta'u malee dhuka lafee kan isaa wajjin kan wal simu UK keessaa argachuu waan hin dandeenyeef namoota arjoomaniif barbaacha addunyaa irratti labse. Haakimni kun dhuka lafee kan isaan wal simu sadarkaa addunyaatti bal'isee barbaadus eegale. Sana booda arjoomni kun taasifamee waggaa lamaan booda BBC fi dhaabbanni gargaarsaa Antooni Noolaan jedhaman namoota akka obbolaatti wallakkaan kanneen yeroo jalqabaatiif akka wal argan taasise. Nama ganna 60 kan ta'e Nick waggoota 20 oliif kutaa wallaansa kunuunsa hordoffii cimaa keessa hojjechuun daa'imman reefuu dhalatan hedduu du'arraa baraaruuf hojjetaa ture. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 77 olitti tilmaamaman to'ataman. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa Komishinii Gumrukaa waliin ta'uun sakatta'insa taasiseen meeshaalee kontiroobaandii birrii miiliyoona 77tti tilmaamamu dirree dhawaa fi Somaaleetti to'annaa jala akka oolche beeksise. Akka ajajaa olaanaan poolisii kutaa farra kontiroobaandii reejimentii 14ffaa Inspektar Abbabaa Goobaa ibsanitti konkolaattonni meeshaalee kontiroobaandii fe'atanii Somaaliilaand irraa ka'an naannoo Somaalee fi magaalaa dirree dhawaatti to'atamaniiru. Sakatta'insa taasifameen meeshaaleen kontiroobaandii kanneen akka qorqorroo, sibiilota feerroo, gommaa konkolaataa fi meeshaaleen adda addaa to'annoo jala ooluu isaanii Inspektar Abbabaan ibsaniiru. Meeshaaleen kontiroobaandii kunneenis gara damee gumrukaa dirree dhawaatti geeffamuu isaanii odeeffannoon poolisii federaalaa Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa. Hawaasnis miidhaa kontiroobaandiin dinagdee biyyaa fi fayyaa hawaasaa irratti fiduu hubachuun eeruu kennuu cimsee akka itti fufuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa hubachiiseera. Miindaan gaarummaa harkaa fi harkatti namaaf deebi'a jedhan jiraattonni magaalaa Itayyaa fi naannawaa ishee. Gaarummaan maali? Maaliin ibsama isa jedhu irratti Umar Kurkee gara magaalaa Itayyaatti imaluun jiraattota dubbisee akka itti aanutti waaqindeesseera. Tidyaadha. Bakka rakadhisanitti deebi'eera bina bakka gaafa rakkadhe hoyi. Waaqa irrattillee ardii irrattillee jibbama. Waanuma facaafatti haammattaa jedha Oromoon jecha masaan gaafa waan bu'aa yaraa argameefis ta'ee waan gaarii argamuuf dubbatu. Gaarummaan seexaa jabaa nama namoomaan gargaaruu fi uumamoota gara birootis mararfachuu akka ta'e hiikkoon jechoota Oxford immoo lafa kaa'a. Warreen carraa gaarii argatan marti namoota dadhaboo gargaaruuf itti fayyadaman. Carraan sun hiree namoota gara biroo qajeelchuuf haa ta'u jedha. Sooressi beekamaan addunyaa
addunyaa Bill Gates. Mindaan gaarummaa harkaaf harkatti namaaf deebi'aa kan jedhan ammoo kutaalee hawaasaa godina Arsii magaalaa Itayyaa fi naannoo isheetti dubbisneedha. Toltuu ooluun abbaan ufumaa fi jechuun reef isin nagaafattan sun yoo toltuu an dalage anillee rabbiin toltuu irratti oolaa namni kunillee akka tolna oolu rabbiin qalbii isaa laafisa jechuudha. Tokko anaaf dhuunfaa kiyyaaf bichaa odoon ta'e biyyaafis waan gaarii. Biyyillee waan gaariin jiraate yoo akkaataan gaariin jiraate biyyillee biyya taatee itti fuftee deemuu dandeetti. Maaliif gaarummaan dhabameeti amma yeroo ammaa kana namni kan ol fixaa jiru. Gaarummaan kun xurree gaarii kan biyya lafaa qofa odoon taane galaa gaafa du'aniitis jedhu. Karaa osoo deemuu nama rakkataa tokko arge gaafa qarqaare bakka rakkadhisanitti deebi'ee rabbina bakka gaafa rakkadhe wayii bakka naawuu danda'a. Yoo gaariin taane yoo amala badaa hin qabaadhate uummata irrattis jibbamaadha, ollaa irrattis jibbamaadha, waaqa irrattillee ardii irrattillee jibbamaadha. Oromoo duriin gaarummaanillee hafee akka hin qabne kan ibsan namooti OBN Saayibar Miidiyaan dubbise kunneen duudhaawwan amantaa fi macaafota amantaa keessattis caqafamuu eeran. Dhaltii walii dabarsa, qotiyyoo walii kenna, midhaan walii qicaa, bara wal baasa. Kana teeraa lama hoo qabaatte takka dhabaadhaa kennii jedha. Surree lama hoo qabaatte surree takka dhabaadhaa kennii jedha. Kan dheebote dheebuu baasii jedha. Kan beela'e beela baasii jedha. Kana jechuun ammoo akkaataa amantaattis ta'ee aadaatti sanyiin gaarummaan facaasan gaariidhuma akka dhalu akeekaa jedhan. Qabeenya ofii amma nama dabaree ofirra dabarseetti namaan oolchu kana anallee rabbuma kennee jedhee ofirratti beeku kennaa rabbii kan ofirra beeku. Lammaffaa immoo namni kun immoo kan har'a dhabe kun boru immoo dabaree argachuu danda'a. Boru dabaree argachuu danda'a. Aniin har'a qabu kun immoo boru dhabuu danda'a. Kan jedhu as keessatti waan xiinxalluuf sammuu ofii keessatti waan xiinxalluuf. Dachii inni tolche jechuun walii gala. Dachiin maan tunuu hin tolti. Yoo kam tolti yoo toltuu dalaynii yoo toltuu walii yaadne. Isinoo gaarummaa wal qabsiisuun waan taajabdanii fi gootan qabdu nuuf barreessaa. Obboleessaa fi obboleettii mana tokko bahanii kilaba tokkoof taphatan beektu laata? Obbolaan kunneen kilaba keessa taphatan keessatti daraan milkaa'oodha. Obbolaan lamaan kubbaa milkaa'an kunneen eenyu isaan kan jedhu irratti Habtaamu Mokonnin waan qindeesse qaba daawwadha. Abbaan isaanii leenjisaa kubbaa miilaati. Ingilaandi keessatti warra maatii kubbaa miilaa jedhamuun beekamu. Maatii kana keessaa obboleessaa fi obboleettiin kilaba tokkoof taphatu. Rees James fi Lauren James. Rees James gaachana sarara ittisaa kilaba kaaba London kan Chelsea yoo ta'u, obboleettiin isaa Lauren James immoo jifattuu kilaba dubartootaa warruma Chelseati. Mana tokkoo bahanii kilaba tokkoof taphachuun miira akkamii namatti uumaa laata? Yeroo ammaa kana taphattoota dandeettii ajaa'ibaa agarsiisaa jiran keessaa inni tokko taphataa Chelsea ganna 25 sarara ittisaa warra The Blues akka dallaatti eegaa jiru taphataa lammii Ingiliis Rees James. Rees James bara dorgommii kana miidhaa tokko malee kilaba isaa kaaba London Chelseatti taphataa yeroo gaarii dabarsaa jirudha. Maatii kubbaa miilaatti dhiyaatan irraa kan argame taphataan sarara ittisaa warra Chelsea kun obboleettii isaa Lauren James waliin hidhannoo wal fakkaataa hidhachuun warra The Bluesiif taphata. Kilabuma amma keessa taphachaa jiru ijoollummaarraa jalqabee deeggaraa kan guddate Rees James taphataa aardiin Afrikaa biqilchite Didier Drogba dinqisiifata. Ammatti dursaa garee ta'uun hawwii bara ijoollummaa isaa jiraataa jira. Taphataan kun achuma akaadaamii Chelsea keessaa kan dhalate ta'us bara faranjoota 2019 irraa jalqabee garee Chelsea isa guddaatti makamuun tajaajila kennaa jira. Yeroo akaadaamii Chelsea keessa turettis yeroo gaarii dabarsaa kan ture James bara 2017tti taphataa cimaa akaadaamichaa jedhamuun badhaafamee ture. Taphataan ganna 25 kun yerootti miidhaarraa bilisa ta'etti dandeettii isaa irra deddeebiin mul'iseera. Akkuma darbii dheengadda Arsenal waliin walitti dhufe irratti taphataa cimaa taphichaa jedhamuun badhaafame. Dandeettii ittisaa Chelseas yeroo garaa garaatti as baasaa jira. James bara dorgommii kana miidhaarraa bilisa ta'uun liigichaan kilaba isaa Chelseaf taphoota hundaa irratti hiriireera. Hiriiruu qofa osoo hin taane dandeettii qabuun kilaba isaaf dhaabbachuutis jira. Dandeettii sarara ittisaa to'achuun cinaatti kubbaan adabbii inni gara goolitti jijjiirus murteessoodha. Miidhaan irra deddeebii isa mudataa kan ture Rees James bara 2023 wal'aansa baqaqsanii hodhuu taasisee kan ture yoo ta'u bara 2024ttis miidhamee turuun ni yaadatama. Kilaba Chelsean cinaatti garee biyyaalessaa Ingiliis sadarkaa umrii garaa garaatti tajaajileera. Obboleettiin isaa Lauren Jamesis akkasuma bara faranjoota 2020 irraa eegalee immoo garee biyyaalessaa Ingiliis isa olaanaaf taphataa jira. Seezaar Azbilikeettaan Chelsea gad lakkisuu hordofee bara faranjoota 2023 dursaa kilabichaa kan ta'e James Chelsea waliin
Chaampiyoons Liigii Awurooppaa, Suupper Kaappii fi waancaa FIFA kilaboota addunyaa dabalatee milkiiwwan garaagaraa dhandhameera. Bara 2022 waliigaltee isaa kan haaresse Reece James waliigaltee hanga bara 2028 kilaba kaaba London Chelsea isa tursiisu qaba. Isin hoo mana tokkoo bahanii kilaba tokkoof taphachuun miira akkamii namatti uuma jettu? Obboleewwan kilaba tokkoof taphatan kan biroo maqaa isaanii nuuf eera. Egaan daawwattoota keenya OBN Cyber Media irraa oduu odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qindeeffanne xumurreerra waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa yeroo gaarii qabaadhaa.